guys, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولد ابنك الحمد لله ربي قالني عقب درسين تاني تارنتنا دوانا ما كفوف بالا مقرر أنا ما كفوف ما لا يسمى مال تدوا ما نخلي يسمى وانجرور ما نفيد منا كجو ترى مرار لا كفا في سجلنا ما فينا في التوفيس ولا من كانوا كفا جيدا دا في جوجو دا فيس جوجو ما في جوجو لا فا جيدا ما في جيدا لا فا دبرسين جراجو كنا في قرات مرار رازونا كنا في ودا درسي خنيت ديبنا تكفى دوا كفى ونني في سبتشو كانوا تكامنا خيسة فيدنا كانوا يكفى عن كينيا كان بلغما والكبت يوتي بلغما وجاجنا جيدا كابو تكاو غرورا كابو يوتي نا يو على كذي كابو تي بقول فول بردكوش وانا كا ساخيو جانيني ساخيو سامفونيتي بيزاكيزي فون كايساتي سي فون بيلتشي سودافي كونكو خزيت لاني فجدنا بسي إذا سامفونيتو دم فيسني خبا آنن لوني خبا يتوكو جي دم فيسني أكسيتي نفونا إذا آنن لوني خبا يتوكو يسي مانكا توكو رايسي دا مانكا توكو خبايا آنني لوني خبايا توكو ولتي ساخيو تناولين ناينه دم فيسناجو إذا دم فيسني أكسي فرناجو يساو وايسا كشايتيجو kanaaf guyyaatti maraa sadii furannaa jechuudha. Ganamaaf galgala furachuu dandeenya, guyyaa maraa sadii furachuu dandeenya jechuudha. Hanga guyyaa torbaatti akkasii furataa haayi wali siraa dhaabbataa jechuudha qofaan. Dawaan lammaffaa kan qofaadha. Qofaa jiidha qabu kan hoggaa qofaanu jiinii afaan irraa nu faca'u takka gurguruu fiduu dandeenyu. Kanaaf yoo qulii ni danfista ammas ni danfista. Malfuuf qajamu jira malfuuf kun maal jennaan nuti asitti kurumbaa gartee salataa fayyadamu san isuma san cirtee maal gootee danfista bishaan litira takkaa waliin naqxee kurumbaa amma tokko cintee dura gimmaasha isaa ol qixa murtee gimmaasha isaa cirtee bishaan litira takka irraa dhiqxee dura bishaan litira takka itti naqxee bishaan litira takka eegattee naqxee booda ibiddarra keessa waliin danfistaa jechuudha. Akkasitti bishaan litira tokkichaa san kan waliin kurumbaa waliin danfee kana fuutee bakka barraadaa keessatti jala naqattaa jala mirattee naqattaa guyyaatti qadirii hanga dandeesse fudhattaa jechuudha. Hanga qofaan sirraa deemutti. Akkasitti ganamaa fi galgala fudhattaa hanga qofaan sirraa deemutti akkasitti fayyadamtaa jechuudha. Bakka innaa takkaa'uu kurumbaa maanka tokko urreessitee ciraa isaa bishaan kubbaayyaa tokko gootee ganamaa fi galgalaas oowwaa isaa akkasitti oowwistee barraada amaas daradee akkasitti kopha godhattee fayyadamtaa jechuudha. Dawaan sadaffaadhaa sagalee nama fannaafattuu fi qofaadhaafis dawaa katee qurunfulli danfista qarfaa qurunfula odoon ta'in qarfaa ni danfista. Naanaa hoodetti dabaltee naanaa kajaamu waan akka saakayyoo takka isinis baaluma. No asirratti isiniif gadhiifna asirratti footosiitiis ol baasnee jira irraa ilaallattanii qarfaa sanii fi naanaa kana walitti dabalteetii kubbaayyaa bishaanii tokkotti naqxee waliin danfistee jalaa miirtee sukkaraan mi'eessitee hirriiba dura fudhattaa jechuudha. Kanaafuu hirriiba dura fudhattaa hanga yoo feetammas carqii silaa mummuramtu ta'u hoggaa mana shaawaraa seenan mana keessatti qaamaan qorfatanii jira. Tanuma akkasii mummuramtuu taatee jira. Isii san jiistee achi booda gooba morma keetii kana marattee rafuu ni dandeessaa jechuudha. Galgala irraa kaasee hanga ganamaatti sirraa teessu jechuudha. Sunis sirraa dhaabuu danda'a jechuudha. Bishaan qarfaa fi naanaan keessatti danfeessan saniin jiistee jechuudha.
takkaa qarfaa fi naanaa walitti danfisteeti bishaan kubbaayee tokkoon jalaa mirattee shokkoraan mi'eeffattee dhuyidaa jechuudha. Galgala galgala hirriba duraa jechuudha. Hanga guyyaa torba akkas goota sirraa dhaabbataa jechuudha. Guyyaa 3 furannaan sirraa dhaabbachuu danda'a. Guyyaa takka sirraa dhaabbachuu danda'a. Qadirii hanga qofaan kee sirraa dhaabbatutti furataa jechuudha. Kun immoo fannaa sagalee irratti qarfaa fi naanaan kun fannaa sagaleetis hanga fannaa sagalee sirraa dhaabbatutti ni furataa jechuudha. Inni lammaffaa fannaa sagaleetiif dawaa hulluu baatu sautii dawaan fannaa sagalee hamma tokko ni fuuta. Hirqee hajaamu ni fuuta. Sharaaba adii tokko hoggaaniif fuutee takkaawe hirkusuus ni fuuta. Oowwisteetuma ibidda irratti oowwisteetuma eegasii booda fuutee saasaatti maankaa tokko furataa jechuudha. Amma sagaleen teessi qulqulleessutti hirqee kana saasaatti furataa jechuudha. Kun amma akka sharaaba alkooliitii adiidha. Alkoolii odoo hin ta'in adiidha. Alkoolii wal fakkaata waan ta'e jechuudha malee. Kanaaf isa san bu'eessitee fudhachuu dandeessa. Takkaa'u isa dhiistee hirkisuus hajaamu jira. Hirkisuus kun muka isa urreessitee akkasitti danfistee fudhachuu dandeessa jechuudha. Sirraa dhaabbataa jechuudha sagaleen dandeeffannaa kanaanis. Dawaa hulluu baatu sooti itti aansee ammas dhibdee sagalee nama fannaafachiiftu dawaan ajaa'ibaa fuul goggogaa kana qabdeetuma urreessita baqa. Fuuluma irraa ganama nyaannu kana urreessitee hoggaa urreessitee bishaan keessa naqxee bishaan keessa bulchitee bishaan fuul keessa bule san jalaa miirtee akkasitti deemaan mi'eeffattee dhugdaa jechuudha. Garaa qullatti kubbaayee tokko dhugdaa jechuudha. Hanga fannaan sagalee sirraa deemtutti. Manuma kan kee teessee odoo maallaqa hin baasne fayyadamuu dandeessaa jechuudha. Kanaaf fannaa sagalee dawaa 3 barannee kanaaf qarfaadhaa fi naanaa walitti daballee bishaanitti danfisnee shokkoraan mi'eeffannee dhuguudhaa hirriba duratti deebisee ammas hirkisuus fayyadamuudha. Dawaa kana urreessinee akkasitti muka kana urreessinee waan bishaaniin danfisnee fayyadamuudha. Takkaa'uu hirkisuus naccii bu'aa isaa akkasitti danfisnee saasaatti dhuguu dandeenya. Hanga sagaleen fannaa irraa deemtutti. Inni irraa xumuraa sagalee fannaadhaaf dawaan isaa fuul goggogaa urreessiteetuma bishaaniin naqxee bishaan keessa bulchitee bishaan fuul keessa bule san jalaa miirtee achii booda deemaan mi'eeffattee takkaa shokkoraan mi'eeffattee ganama garaa qulla fayyadamtaa jechuudha. Ganama akkasitti. Ganama torbaa hanga sagalee fannaa sirraa dhaabbatutti. Kanaaf hedduu galatoomaa isin jenna nu hordofaa. YouTube keenya kanarraa weebsaayitoota keenya kanarraa Feesbuukaa, Yuutuubaraa, Imoodhaa, Telegiraamaa hundarrattuu dawaalee adda addaa kan dhukkuba baay'eedhaaf dawaa odoo waciin baafna manuma teessee fayyadamtu waan irra gadhiifnuuf jecha nama mana keessan teessanii akka irraa fayyadamtan isin afeerra obboleen keenya waan beeknuun haa wal fayyannu namuu waan beekuun akka wal fayyadaniin isinii dhaama. Hedduu galatoomaa hin dhumtu tarabbii tan dhumne walii qorqodduun gaarii miti. Namayyuu rabbiin kannaa adda addaa kanneen jira. Kanaaf kannaa rabbiin isinii kanneen san baha akka nama fayyadaniin isin afeerra galatoomaa isin jaa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.